Hordoftoota keenya barri 2016 xumuramee har'a guyyaadhuma qaamee 5 irra jirra jala bultii irra jirra jechuudha. Waggaa darbee keessa dhimmoota siyaasaa garaagaraa fi gurguddaa jedhamuu danda'an Itoophiyaa keessatti mudataa turaniiru. Waayillikoo Galaanaa Balaayi'as wantoota waggaa darbe mudatan dimshaashaan maal akka ta'e nutti himuudhaaf nu waliin jira. Galaanaa maalirraa jalqabna? Ka jalqabaa marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu marsaa lammaffaaf gaggeeffamee turedha. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessa socho'u yeroo duraatiif mootummaa wajjiniin mariidhaaf kan taa'e eebila bara 2015 keessa ture. Kan marsaa lammataa garuu onkoloolessa keessa Taanzaaniyaa Daaree Salaamitti gaggeeffame. Marii kanarratti aangawootni olaanoo mootummaa Itoophiyaa fi ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa yeroo duraaf kutaa tokko keessatti ijaan wal argaa walitti dubbataniiru. Mariin jaarsummaa gamtaa Afrikaa fi biyyoota akka US'n deeggaramee gaggeeffamaa ture. Milkiin goolabamaa jedhamee osoo eegamu waliigaltee malee raawwatame. Boodas qaamoleen lameen waliigaltee irra gahuu dhabuu isaaniif walii isaanii himataniiru. Galaanaa Gayrosichaan hayyoota dabalatee namoonni qaraallee abdii guddaa qabu ture. Araarri bu'ee waraanni ni dhaabbata Oromiyaa keessatti nagaaf tasgabbiin hin bu'a waan jedhamutu yaadamaa ture. Garuu akka abdatame hin taane. Qaamoleen lamaan waliigaltee irra gahuu dhabuu isaaniif akka sababaatti walgituu dhabuu fedhii isaanii akka ta'etu ibsamaa jira. Taatee siyaasa Oromoo Itoophiyaatti bara 2016 keessatti mudate keessaa ka biraan ajjechaa rifaasisaa nama siyaasaa obbo Battee Urgeessaa ture. Namni siyaasaa mooraa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ejjennoo hin raafamne yaadaan falmuutti ija hin laafnee fi qaroo dhaloota haaraa dhaabichaatii jedhamu obbo Battee Urgeessaa halkan eebila 10 bara akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2016 kana keessa magaalaa Maqee keessatti ajjeefamee argame. Sana dura irra deddeebiin himannaawwan adda addaatiin manneen hidhaa keessa ture. Ajjechaa kana kan qindeessee fi raawwate caasaalee mootummaatii himannaan jedhu dhaaba adda bilisummaa Oromoo fi dhaabbilee mirgaa idil addunyaarraa dhagahamaa ture. Isaan yeroo baay'ee yaadaan falmuutiin ijaa beekamaniif namoota yaada abaa'ootiin amanne wajjiniin illee dubbachuudhaan ijaa beekamaniif namoonni baay'een gadda isaanii ibsachaa turan egaa yeroo isaanii ajjeefaman sana. Dhaabbileen siyaasaa ajjechaan obbo Battee qabsoo karaa nagaatiin godhamu irratti kan yaaddoo dabaluudha jedhaniiru. Egaa kun kanaan osoo jiru guyyoota muraasa dura immoo hooggantootni dhaaba adda bilisummaa Oromoo waggootaaf manneen hidhaa keessa turan 7 gadhiifamuu isaanii dhaga'ameera. Qondaallonni abaa'oo kunniin himata garaagaraa irratti dhiyaateerraa manni murtii bilisa isaan godhus waggoota 4f manneen hidhaa keessa turanii. Qabxii kabiraatti gaafa ceenu labsii yeroo muddamaa fi dhabiinsa nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti mudateedha. Walitti bu'iinsi hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa jidduutti mudateen wal qabatee bara 2016 keessatti naannoo Amaaraa iddoowwan garaagaraatti seeraan ala namoota nagaa irratti ajjechaan raawwatamu heddummachuu gabaasni Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirgaa ka idil addunyaa ibsaa ba'anii rakkoon nageenya naannicha keessatti mudatee wal qabates labsiin yeroo muddamaa baatii 6 ka jalqabaa kaa'ame achi amajjii keessa immoo baatii 4f akka dheeratu murtaa'e. Labsii kanaan wal qabatee ammoo hidhaan jumlaa hedduun raawwatamaa akka ture dhaabbileen mirgaa himachaa turan. Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa baheen iddoo garaagaraatti haleellaan diroonii raawwatamuun lubbuun namoota hedduu baduu jiraattonni yeroo garaagaraatti BBC'tti himaa turanii. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed paarlaamaa Itoophiyaatti dhiyaatanii akkuma waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin marii gaggeessan hidhattoota faannoo wajjiniinis mari'achuudhaaf yaalii gochaa akka jiran ammoo hooggansi hidhattoota faannoo waaltaa ta'e jiraachuu dhabuun waliigaltee irra ga'uuf rakkoo akka ta'e ibsaniiru. Sochiin siyaasaa Itoophiyaa keessatti bara dhumaa jiru kana gurra horate ka biraan wal qoodiinsa dhaaba TPLF keessatti mudateedha. Paartii siyaasaa buleessi addi bilisa baasaa uummata Tigraay bara 2016 keessa rakkoon seenaa isaa waggaa 50 keessatti isa mudatee hin beekne
isa mudachuu ibseera. Taateen inni biraa bara 2016tti mudate immoo sochii barbaacha ulaa galaanaa Itoophiyaadha. Ministeerri muummee Abiy Ahmed amajjii darbe akka lakkoofsa warra Awurooppaatti Itoophiyaan kara Sumaaleelaandiidhaanii ulaa galaanaa mirga fayyadamuu akka argatte labsanii erga seegaa kuni dhimmoota gurguddoo falmii Somaaliyaa wajjiniin Somaaleelaand wajjiniin biyyoota biroollee giddugaltummaan dhimma kana akka ilaalan gochaa ture. Akkuma jette amajjii darbe ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi pirezidantiin Somaaleelaand Musee Biyyii waliigaltee wal hubannoo mallatteessanii waliigaltee wal hubannoo kuni biyyi Soomaaliyaan qaama kootii jettu Somaaleelaand of dandeessee Itoophiyaadhaaf ulaa galaanaa siin kenna jechuun ishee Soomaaliyaa muufachiiseera. Ergasii Soomaaliyaan komii ishee kana sadarkaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dhiyeessiteetti ibsa baasaa muddamni hammaachaa ture. Dhiyeenya kana immoo muddama Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti hammaate sababeeffate egaa Masriin waggaa 40 keessatti yeroo jalqabaatiif Soomaaliyaadhaaf meeshaa waraanaa dhiyeessiteetti qaama gamtaa Afrikaa ta'ee humni nagaa kabachiisaa Soomaaliyaa keessatti duule ergama isaa xumuree ergamni isaa haaramuuf jira. Sana keessatti Masriin loltootni koo akka hirmaataniin fedha jetteetti dhimmootni kunniin gaanfa Afrikaa kanatti muddama yooma kanayyuu qondaaloti Itoophiyaa waan Masriin gochaa jirtu kana booda akka doorsisaatti akka ilaalan faa UN'tti barreessaniiru kana kaleessas gabaasaa turre jechuudha. Taateewwan ijoon mudatan isin yaadachiisuudhaaf kaasne hammanuma. Tole Itoophiyaa qondaalota adda bilisummaa Oromoo karaa seeraan alaatiin hidhaarra turanii gadhiifaman dhiifama akka gaafatuu fi beenyaa miidhaa isaanirra gahee akka kaffaluuf dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch gaafate. Daarektarri dhaabbata Human Rights Watch damee gaanfa Afrikaa Laatishaa Badir toora X isaanirratti akka barreessanitti mootummaan Itoophiyaa namoota siyaasaa karaa seeraan alaatiin waggoota 4 hidhaarra tursiise dhiifama gaafachuu fi yeroo beenyaa itti kaffaludha jedhan. Dhaabbatichi ibsa wiixata kaleessaa fulbaana 9/2024 baaseen qondaaltonni ABO hidhaarraa hiikamaniif hidhamuun hafee to'annoo jala oolfamuu hin qaban ture jedheera. Qondaaltonni kunneenis yakka irraa bilisa jedhamuun yeroo garaagaraatti hidhaarraa akka gadhiifamaniif manni murtii kan murteesse yoo ta'u mana hidhaa keessa waggaa 4 akka turan taasifamuun isaanii abukaatoowwan isaanii fi paartiin isaanii ibsaa turuun ni yaadatama. Dhaabbanni Human Rights Watch ibsa isaatiin mootummaan ajaja mana murtii namoonni siyaasaa kunneen akka hidhaarraa gadhiifamaniif dabarse hedduu hin fudhatin hafeeraa jechuun himateera. Dhaabbatichi qorannoo geggeesseen mirgoonni namoota siyaasaa kanneenii aangoota mootummaatiin irra deddeebiin sarbamuu ibseera. Dhaabbatichi dabaluudhaanis lubbuu fi bilisummaan qaamoleen sochii siyaasaa nagaa irratti hirmaatanii balaadhaaf saaxilamaa ta'uu akka itti dhaga'amu dhimmoonni taasisan furamuu qabaatu jechuun yaadachiise. Ameerikaa dabalatee deeggartoonni Itoophiyaa aangoonni Itoophiyaa mormitoota himannaa malee hidhuu akka dhaabaniif dhiibbaa taasisuu qabaatu jedheera. Heelan Barhee kan weelluu Amaariffaan beekamtuu fi Dooktara Kabajaa Alii Birraa waliin sirba qeenxee hojjette akkasumas weellisaa gameessi Geetaachoo Hayilamaariyaam tibba kana simannaa bara haaraa Itoophiyaaf gara Keeniyaa dhufaniiru. Waayillan koo Hamzaa Huseenii fi Aslii Galgaloo simannaa bara haaraa Imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiru qopheessa irratti weellistoota kana dubbisaniiru. Anis dhuunfaadhaan iddoon barsiisuu ni jira mana barumsaa dhuunfaa wayii guutummaa guutuu akka kanaatti kan darban miti inni kun hin baratamne walumaa galatti. Akkam jiraare keenu laafira kan nu guddisee biyyi galii marra yaanni kiyyaasuma birra halkan guyyaa gannas birra. Yaanni kiyyaasuma birra halkan guyyaa gannas birra. Akkam jirtanii daawwattoota keenya ani Ambaree jedhama. Baga ayyaana waggaa isiniin ga'een jedha. Yaa sololoo qilleensi naaswee loyi kotti yaa jorroo koo rakkataa bineensi nyaatu. Marrataan daggaala raasee haraasu kamana saatiyee. Hamaatoo gargaar nu baasee ataa'u kadhala saati muka hoomiyaa sololoo qilleensi raaswee
loyii kotti yaa jorroo koo rakkataa bineensi nyaatu. Kutiin hindaanko lafa garbuutti yaate ka kutii garaa koo nadaa darbuutti kaate ka jedhu. Har'a dhuftanii anaan na gaafatanii gaaffiidhaaf na dhiyeessuu keessaniif hedduun gammadee maaliif duraan nama ni qabna miidiyaa hin qabne. Abbaan immoo waaqaa haqaa haqni immoo hin dhokanne haqni toluu jira cufti toluu jira waan gaarii guddoo hojjechuu dandeenya. Muuziqaan dhufus ka hunda caalu ka humnallee qabu ka hedduu barsiisuu danda'u ka dhalootaaf ta'u waan ta'eef xiqqoon eeggadhaa malee dhufutti jira. Ani sirbuu kanan eegale akka aadaatti sirbi ni jira. Yeroo gadaa ce'umsaa ni jira, yeroo guumii ni jira. Kana keessa aadaa wajjin guddadhee aadaa mataa keenyaa qabna, seenaa mataa keenyaa qabna. Walleen baadiyyaadhuma eegala. Baadiyyaadhuma eegala gaafa yaanni dhiyaate akkasitti walirraa fudhannee hojjenna. Kanaaf immoo bu'uura ta'e jara sana ture jechuudha. Hangafoolii kiyya ture jechuudha. 1982 akka lakkoofsa biyya keenyaatti. Aankoos waraanuma keessaa ka'e. Abbaa gootarraan dhaladhe. Anillee waraana keessa seeneetan waraanaa wajjin nama ture. Akkasitti wal qabatee dhufe. Jilaa bareetoo aadaa jilaa namni soon deebisaa jallee maali aadaa jilaa bareetoo aadaa jilaa nan buttan deebisaa jallee maali. Naannoo Oromiyaa keessatti manneen barnootaa barataa tokkoyyuu hin dabarsiin hafan 553 ta'uu ministeerri barnootaa beeksiseera. Magaalaa Ambootti mana barumsaa dhuunfaa tokkotti barattoonni guutummaan hin darbine. Barsiisaan achi barsiisan sababni maal akka ta'e himaniiru. Waayila Koorphaa Gammachuutu dubbise. Anis dhuunfaadhaan iddoon barsiisu ni jira mana barumsaa dhuunfaa wayii. Guutummaa guutuu akka kanaatti kan darban miti. Inni kun hin baratamne. Walumaa galatti ammaaf illee qaacessee kana jedhee dubbii haala isaa isinitti himuu yoo hin baadhe. Garuu akka guutummaa guutuu darbuu hin dandeenyettidha. Namoonni baay'een illee akka kufanii jiranitti kan agarsiisu wayii jira. Barattoota hunduma isaaniitu hin dabarre jechaadha. Hin dabarre. Hundi hin darbu. Parsantii 50 yoo darbe baay'ee gaariidha jedhamee fudhatama. Mana barnootaa magaalaa sana keessatti argamudha kan isin barsiiftan? Mana barnootaa dhuunfaati. Kutaa 12 gosuma barnootaa fiiziksiitiin jechuudha. Maaliif barattoonni hamma kana utoo hin darbiin hafan guutummaa hagam ta'u barattoonni kun quba qabdu baay'ina isaanii? Barattoonni kun naannoo 150 wayii ni ta'u. Daree 3tti baratanii barataan tokko immoo 50 amma 55tti. Kanaaf the minimum requirement barattoonni kun naannoo 150 sanaa ol ta'u. Egaa barattoonni kun maaliif hin darbanii yoo jenne tokko barattoonni firiima barachuu irratti deebisee ifaajee kennanii qormaata qo'achuutiin kennanii qo'atanii qabiyyee barnoota isaanii hubachuu irratti baay'ee isaan hafa. Maaliif deeyituu waan laalluuf guyyaa guyyaatiin waan isaan arginuu fi haala sanaatiin yeroo madaallu xiqqoo ishee baay'ee isaan hafa. Garuu barattoonni baay'ee hojjetan akka manneen barnootaa keenyaa kana ammoo yoo fudhattanii abdii qabu hojjetu ni beeknee matti galle akka isaaniin darbanis barreerra. Garuu isaan kun immoo kan isaan amma kana hafanii fi hin hojjetanii bakka maaltu jira haalli jiru baranne keessa geenya yoo xumurres immoo maal arganna yaada jiru waan isaan keessa jiruuf of kennanii qo'achuu irratti isaan hafa. Kun immoo bu'aa